مالت الدنيا أروزة قردة تامي سيف ولان أتي أروزة الدنيا قردة اللي قردة تامي يون أروزة خيمنا بدرو مدتشي جلاتي سهيد أروزة سينغورين أنا الدنيا متي تكتي سنبتشابي خوكبت أروزني أتي الدنيا قردة منيدا تفكي خيسا تفكي إنجري أو جيني إيشتي أروزة قوتا أمس سيرامي تنجر نجي أنا با المان ساتي ديبي دلقا ديرا دلقون دو دلقا سا دلقتو قديسي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتوتا خبجمتوتا دنياتو برنتاتا جرجرتو سنجتا جرة بقى جراتم بقى ولمانو جراني سلامتان تيوني راخاتي بكا جرتو مرتي من دخيسن اسنارك أبدوچا داوتوتا خبجمتوتا خيا كاكادي في غاري نما دنيانا يسبدي هدو خيسني نقافة جرا هندي خيسن جتشورا نما هدو نقافة جرا دنيا يسبدي ايستي social media رابمتي مال فيديو نمرني هدو ايش جرتني حالو ما يروتي في مال جنسنيما الرمال نسنيب سورفه دنيا عندي رؤبدي منا قلجتيتي استمو مالي فستمو جتشون كيساني سنولمو أبدي ايغا قويا أسي سيفو تمناتي اتداكيتي أبدي سنقري جورا أبدي سنقري منا سيفو ترى دبران دكه من سيفو تسجفادا نمون جرو أبديس كيسن جرو ولا سيفونس كيسن جرو هولانيس كل فيدا داوتو تافي خبجمتو تخينيا أنسانيفو برباديتين أبي أبدي سيفون بك خنا بوسه بك سم بوسه ولا سيفو نقري ولا أبدي سنقري سانو معفو داوتو تافي خبجمتو تخينيا أني وني مشغولة تيف بربادو متينجرا المانيس قامت تكون المانيس برانجرا قامت تكون أمو دلقا سا دلقو ما أبدي سنين دلقا ريراتي يون الراقب جرا جرا دلقا أبدي تين دلقو جرا داوتو تافي خبجمتو تخينيا أيوة دنيا مالي بدبمت مالي في بربادين ورين جتني سنجرتو أكا فدلتو أبا الموتي مالي في برباديني ورين جتني هدون كيسان بريستني جرا جرا داوتو تخبجمتو تخيا أني دلقا سا دلقاتي نولا غنما زا لما ممال ديبتين هلكن مخريبا قليت جرا جولتي يا ودي جزين رفو سندك أمني في فود دبي دلقو مساتي مشكولة تي سانو معفين جزي منا سيفو كسوان نما فردينين دقانين بربادا منا سيفو بك خايس نقر سيفو فيديو تنسمع في مرة سلاو سوشال ميديا رتنو ما بعد جرينيانين فدا أكمل سنة ilmoon qabu cikna jalaan jettu cirrigna jalaan jettu magaalaa tana keessaa hin baafadhaa yoo keetu taate nasiiba keeti isa dhabamsiiste silaa ugaa nama lubbuu qabu nama fayyaa qabu as keessa tamaam maallaqaan illee taatu bikkaatti itti hiite numaan baasa dhageetiin jira mana hidhaatti hiitee askaratti fiddeeti hiitee jaan dhageetiin jira si jalaan dalagu jira si jala dalaguutiin jira dhageetiin jira akka tiites dhageetiin jira sanumaafu si khawaa hunda dalage si khabadii hunda dalage inni waan si godheesin qabu dhugaa dubbachuudhaaf namni hinaafe arra silaa lubbuu teetuu sini baasa si khajaartii isaa wajjiyaase si khajaartii isaaniin fuudhajee olbee sooshaal miidiyaa irratti dubbate sila innoo jaartii fireendi odoon ta'in haadha ilmaanii siitu olbee niin fuudha niin jaaladha way lubbuutiyya silaa dhiira biraa taate lubbuutee si baasaa'u siitu qaanii dhiisee maayyibummaa teetiifi sammuu dhaba dhiisee ililli haadha ilmaan sadiitiin ol baasee niin jaaladha odoo hunda haasoytu miira keessa galchitee gurbaan mana seddufe ol jittutti telefoona kiyyallee cabsitanii waan biraa fixxee telefoona ana mata meeqa qabu inni beeku gaariif godhuudhaaf telefoon leenaaf biteef jettee maqaa leenaa buuse sooshaal miidiyaa kanarratti namni nama haajii nama nagiyaa nama humaan balleessine sanis beeka laakiin ani isin beeka hanqa tokko nama yuu akkasumatti namni waa hedduu namni dubbii namaa keessa galtuuf ni galtiif jeetii yaada ati sanumaafu isa hiteef maal harkatta isa hiteef maal harkatta ilmaan isaatti haa dalagatu maal harkatta humna qabaannaan dhiira akka ta'etti dura dhaabbattee firraan dhorkutu maal hidhuu maaltu fiteewu mana hidhaa geessuu maaltu fite ani dalagaa dhiiraatis dalaguu hin danda'u akka namaa takkatti fiidiyoo takkarra lamaa siin maru gizeen dubbii kee gizee yaa'ii kee na beeyta an duniyaan gizeen dubbii kee gizee yaa'ii kee na beeyta seefu tamaam abbaa fedhee hin beekwaan
Sanumaafu akka mana hidhaa geessisetti akka mana hidhaa geessisetti as keessa yoo magaalaa tana keessa baafatte malee an bikkita akka bikkitti na jalaa baatu sin jirtu ni beeyta. Akkatti mataa kee kana gaggara si galchee akkas ummatuma mootummaa akka isa isaniin akka si gaggara galchee qadiyyaa si dabbara. Duniyaan qadiyyaa akkamiin na dabbarti? Tamaam. Fiidiyooti ilillii naa kannite san. Fiidiyoo ilillii na dura qabdee lubbuu naaf iddeen fi qaallittiin dhamaatuun akka ta'e san ilillii na dura dhaabbattan. Eerumi ettee ililliin akka kannite san fiidiyoo sarragaa sitti as baaseetiin akka ubrii teessiidhaan si godha. Waan biraan irra dalaguu deema. Siin jaaladha naan jaa ana haadha ilmaanii jee waa hunda agarsiisee akka ubrii teessiidhaan si godha. Ati amma abdii deemi akka ubrii teessiidhaan naas si godha. Qadiyyaa sii qabaabar. Sii tutuu qabaa sii silaakaa hidhamuu qabu. Isaa miti. La'innoo inni jaartii namaa beera jala deddeemaa oolu. Jaartii namaa jalallee haa deddeemaa oolu. Inni dhiira. Ani dhalaadha narraan fakkaattu. Narraan fakkaattu jaarsa dhiisee haadha ilmaanii ta'e dhiira biraa jaalachuun narraan fakkaattu gurra ol garuu fi gaggalu keessatti takkaa dhageenyeetis hin beeknu. Aadaa teenya keessaas hin jirtu. Wanni kanaa takkattis hin dhageenye hin beeknu. Haasooti ooftu sana. Haasooti duniyaan oofe. Duniyaan jaaladhattee fuula dura ilillii na dhaabbattee hattaa waan biraa fixxee telefoona hunda naabbitee fi jettee maqaa naa buuse obboleessa kiyya telefoona kiyya. Silaa arra telefoona naabbiteef jettuun san daawwattoonni sin beeku asirra sooshaal miidiyaa irra nu daawwata. Abdi kun telefoonni za'aa bitamee fi nama bite beeku baate ati lubbuuti yana baasistee bara. Ati jireenya kiyyaaf maal yaatte? Jireenya kiyyaaf maal nyaatte? Tuffiin hanqana geesse maali? Nuuf tuffatteeti hisaaba kutee namni gizee wajji jiraatu wajji jirraa namni kun nama kabajaati hanqana wajji jirraa inneetiin gowwaa garaa keenya garaa akka mataa kiyyaa garaa keenya hunda si garsiisne nama nagiyaati ennee si wajjin jiraachuu jiru. Ati nama akkanaati edda. An nama akkanaa sinsee nama akkanaa silaansisee nama sammuunsaa waliyyaan nama maayyibii silaansitee durumaanuun halaalatti sirraa fagaadha. Sanumaafuu dhaamsiniin an siidhaamu tokkicha kana. Jiraachuu barbaaddaa nagiyaaniin as keessa magaalaa tana keessa jiraadhaa beeta akka hidhaa keessanitti hidhaarraa baasu. Yookaan ammoo ati isa hidhaa keesseemi. Tamam. Anaa jaartii namaa haadha ilmaan namaa hillinaa kanneen waan hin taane sirrattiin dalaga jeetiin ubrii ta'e akkaati mana dachii jalaatti hidhamtu si godha. Ubrii ta'e. Gaafati illiin deddeemtee jaartii namaa jalaniin jaaladhattu sana anan mana dachii jalaa siduuni wallaale afmee ati wallaalaa taate si hojii wallaallu jeetiin sirraawseera. Ati wallaalaa taate si hojii wallaalaan ta'uu jeetiin sirraawse. Guyyaa takkallee taate hojii nyaannee namni hojii nyaate kabajaa qabaa kaayyoo qabaa. Jeen sirraa qaanfadde qaaniisan sodaa taateeti uumatti nu zaabuu dhabdee deebitee isa ol seentee dhiira akkasitti dhaabbattee dura dhaabbattee mafirraan dhorkin mana hidhaa geessisteef maalime wanni si idamaanii jirti. Ilmaan qaba ilmaan isaa dalagateeti masruufa itti galchaa obboleessa kiyya odoo abbaan jiru ilmaan as keessatti gaa dalagaa dhiirti daleetu dalagee laffee jiraachuu hin danda'an. Sanumaafuu. Nagiyaaniin jiraadhaa innan dalagaa dhiisee hanqa dhiyoo tanaatu si jala dalagee gote seente si baasuun wallaale seete afmee yoon ammaas dalagaa tana dhiisee si dalagaa godhe dalaguma tanaa duraa badaa'uu jeetiin dalagaa tana dalaguu jiru ati haa'ii fi ilmoon qabdu ciik jettu cillik si jalaan jettu dalagaa dhiistee deemtu sirran kaanne dalagaan bikka meeqa si ta'isi an dalagaan tun akka duraan banne jeetiin dalagaa dhiira malee dhalaan hin dalayne dalagaa isaa qabu jira. Sanumaafuu dalagaasaa haati deebi'atu nagiyaan bikka hiiteerraa gadhiisi. Gadin dhiisuu yookaan waan takka ati nagootu laaltaa waa takka nagodhii jettee taaddiidhaan yookaan deebitu taate ani fiidiyoo takkittii tana bira fiidiyoon allamada sii maru aruuza keetiin sii mara. Gadin dhiisu duniyaa waan ati nagootu laala yoo keettun taate siif intala ani isaa janiin sanis isin lameeni hodhaa tana. Yookaan waan kana dalagee dhageetiin jiraan isin lachuutu isin lameeni kana dalagee isin lameeni hidhee dhageetiin jira aannan kana ga'an mi'aa fiidiyoo takkarra lama isiniin maru dhaamsa sodaattu silaataachuu baattanii akka hidhan sanii mana keessan keessa maa gadi hin taa'inaa hudduudhaan mana keessa maa gadi hin taa'in dhiira taatu mana keessa maa gadi hin taa'in ifa abdattee ani rijaalaa eegeette
mana kee keessa maa gadi hin taa'in sodaata duba dhiira akka ta'etti hiteetiti deemtee dhokottaa namni yoo nama hidhe bar rijaalummaa saniin ifitti amaneeti ifitti amantummaa isaa saniin mana keessa caljeeta maaltu si dhokochiisee ure maaltu si mana kee keessaa si baase walaa intala sanis mana dhaqeetiin dhabee isin jalaan dalagu jiraan sallachuutu isin dalaan dalagu jira odoon fiidiyoo isin hin marreen isin jala dalagu jira akka isa hiitanii isa mana hidhaatti hiitanii dalagaa isaan adaleessisan sana kanatti goda seentan bichaa ilaalladha baay'ee takka guutuu baatii ga'uudhamnaa torbaan lama guyyaa 15 wallaaleeti yan sodaadheeti moo duniyaan umaan fidduuti yaani waada keenya guuttannee duniyaan waan nu gootu hin qabdu guuttannee jirraa yaada juusa way ifiji na dhubi jejandadaan matuma khiyyaaf dhuide matuma khaysanif matuma khaytif du'a qaba akkasiiti hanqati tarragatte kana tarragatte ana malee namni jiru te kana dhaadatte kana ani wallaaltu yookaan nama humaan beeyne odoon ta'in xiqqisho sirraa hin qaanfadhe qaanii sanamma akkanatti mataa gubbaan akkana mararfadhe akkasit darbee fuula kana wal dhaabbannee walitti haasoo hin naafeti. Takkaffaa telefoonaan sii biteettee ol baatee social media irratti waan hin taane maqaan taa'ee naa buuseefu akkana ciisana dhorkite dubbiin teessan. Afmee dubbii nama gowwaa takkumarraa qabatanii gowwaadhaati waan beeku jeetiin si dhiise. Lammaffaa telefoona sanuu intala Oromooti jeetiin biteef jettee if gaariif goote intala Oromoo jettee telefoona naa bitte. Maasha Allah aleeka tujjaara jabaa keenya akka ajaa'ibaatti telefoona naa bitte. Zaa akkam taate jaartii namaatti telefoona bittaa hooti. Hogguma sanuu innaa silaa naa bitte naafuun binne telefoona kana namaatti tukkanaa naa bitte Ameerikaa irraa innaan anaa biteef jettee guddaftee akkasii gurratteef guffitti goote. Maa akkaniif qaana'eessinummaan qaanyii irraa takka. Yoomma namni san hadiyyaa anaa kanneef jeessatti as bee qaanyiin sanii oliin jirtu lafatti haftee meeme akkam taata. Namni takka qaanya'uun jirtii lama qaanya'uun harrummaadha. Tokko faaratti ilriin harkaa fuuteena jaalattee waa hedduu haasa'uu turte kanaaf ati citee hojii qabnu. Ani zaan nama jaaladhu hin jiru akkumaan siin jee haadha dhiiraati jaartii namaati kabajaan qaba. Sanumaafuu inaada ati amma abdii hiiteef inaada guuttatte. Abdii ta'e jirta wanni sitti hafeen jiru anammoo abdii baasu baatte taanaan boru keessatti abdii baasu baatte taanaan boru zaaja duraan sii qabe laal boru zaaja duraan sii qabe boru zaaja duratti abdii hidhaarraa baasee taa'uchuu baannaan karaa dalagaa isaa deebi'atu waa'een ansii ta'u bichaa laale waa'een ansii godhu bichaa laale dachii seentu samii seentu sana jalaan baate tokkittuma san bichaa hulaate inshaallah Zaadi demi afur hulaate akka qollaffii ta'e surti magaalaa tana keessa jala dalageetiin zaadi demi afur keessatti odoo zaadi demi afur geenya akkas hin baafne mana dachii jala siidhan si godhaati qadiyyaati irra si dabbarte tana caalaa si dabbare maqaan taane si buuse ni beeyta gaa duraanuu fiidiyoon ta'e waan adda fiidiyoo ati illee ol qabduu fi duniyaan hin jaaladheetu hundaa jira fiidiyoo ta'e san mootummaa bira si qaanyeesse si talbite hidhaa mana dachii jala siidhee hin jireef akka saayiba taatu hin jireef tuqaanaaf akkasi godha yoo nagaan barbaadetti baasii abbaa ilmaanii dalagaa isaatti deebi'ee haa dalagatu an dalagaa dhiiraa dalaguu hin danda'u tanumaan siidhaam daawwattoota kabajamtoota keenya gurbaa dheengadda akkasi godhe akkana jechuun keessanis hin ooramu dhugaa dubbachuudhaaf abbaa ilmaanii an dalagaa isaatis dalaguu hin danda'u dalagaa dhiiraa dalaguu hin danda'u manaa fi karaa fi waan hundaas qabuu hin danda'u dalagaa dhiiraa ni beeytan hanqamta akka jabaattu sanumaafuu an jaartii isaati jaaniiti hanqa inni dhufuu ji'ee dalagu jira malee dalagaa dhiiraa dalagu sinatti hin dhiisan jechuu bikkattoo isaa akka duraan banne jeetiin qabuuf jira seefuu koomantii jala kaayaaf yoo seefuun hin baasu ani abdiin baasu duniyaa waan isin nagootuun laalajee waa'ee nan seefuu irra dalagu bichaan alaalaadha wanni hin qabadhee isinii dhufe kana fakkaata daawwattoota kiyya.